Egaa ilmaan Oromoo baga gammaddan isiniin jedha warroonni waa'ee paaspoortii qabatee waa hedduu na gaafataa turtanii amma mootummaa yeroon booda jechuudha paaspoortii ammaaf haaraa ji'a 5 kennaa jira. Amma baga gammaddan kan isiniin jedheef warra jalaa badee warra paaspoortiin jalaa badee fi Haaromsuu waan kanaan wal qabatee ammas waan isiniin jedhu baga gammaddan kun furmaata argateera yeroo gabaabaa keessatti jechuudha. Kan biyya biraallee jirtu kan biyyallee jirtu taatee jechuudha. Kan haarawaa ammallee ji'a 5 garuu yeroon boodatti jechuudha. Yeroon boodatti akka paaspoortiin sadarkaa mana manaa kennamutti sirraa'u waan akkasii deebii kennaa jiranii waan gammachiisaa paaspoortiin mana manatti yeroo gabaabaa keessatti maallaqni kan ammaa irrallee gadi bu'ee akka kennamu mootummaan keenya beeksisee jira jechuudha. Ammaaf garuu kan badee irratti warroonni amma dura paaspoortiin jalaa badee akkamii haaromfadha lakkoofsa isaallee dagadhee maqaa qofa beekale warra garaagaraatiin kan badee walitti qabaadhaan na gaafataa turtan kun yeroo gabaabaa furmaata argatee jira isiniin jedha. Galatooma baga gammaddan kun furmaata argatee jira. Kun illee akka furmaata argatu abdii qabna akka mattaawaqa mana mana paaspoortii kan akka qabattan abdii qabaa mootummaan keenya galatooma sirriitti.